isneen jecha ergaa gabaabduu takka isiniif dabarsuun barbaada. Hundi keessan sheer waliif godha. Baarakallahu fiikum. Dubartiin islaamummaa keessatti qooda guddaa qabdi, gahee guddaa qabdi. Dubartiin jechuun waa sadii qabdi, waan dhiirri hin qabne jechuudha. Tokkoffaan wayita ishiin xiqqoo yoo itti tola oolan ishii guddisan, namni dubartii lama guddisee bakkaan gahe jedhan ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam, guyyaa qiyaamaa isaa fi jahannama jidduu girdoo taati jedhan. Dubartiin yoo ishiitti tola oolte, yoo ishii xiqqoodhaa guddiste jahannamarraa bararamte jechuudha. Lammaffaan yoo isiin guddatte, isii fuute, diini kee guddatte haraamarraa of sakaalta duba. Sadaffaa yoo ishiin haadha taate, ishiitti tola oolte jannata argatte, yoo ishiitti immoo badii dalagde jahannama argatte jechuudha yookaan galte jechuudha. Duba waa sadii kana dubartiin ni qabdi. Obboleeyyan imaanaa, dubartii jechuun haadha anbiyootaati alayhimus salaatu wassalaam. Haadha nabi Ibraahim deesse, isii mu'mina. Haadha nabi Nuuhin deesse, isii mu'mina. Akkasuma haadha ulamoota gurguddaati. Haadha imaamu Shaafi'iin deesse Faaximaa, haadha imaamu Ahmadiin deesse Safiyyaa, haadha imaamu Maalikiin deesse Aliyaa alayhim rahmatullahi ajma'iin. Duba obboleeyyan islaamaa walumaa garatti dubartiin qooda guddaa qabdi islaamummaa keessatti. Har'a ati dubartoota duraaniirraa ta'uudhaaf maaltu si sakaale? Kanaaf seenaa sahabootaa barachuuf maaltu isin sakaale? Baradhaa. Seenaa sahabootaa barachuun jiruuf jireenya keessan keessatti barumsa guddaa irraa argattan. Fakkeenyaaf namni tokko waa hedduudhaan fattanamuun mala. Ilmoodhaan fattanamuun mala, abbaa manaatiin fattanamuun mala, qabeenyaan fattanamuun mala, dhukkubaan fattanamuun mala. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa waan adda addaatiin isin fattanuun mala. Garuu seenaa sahabootaa yoo barattan taatan fitnaa san sabriidhaan irra darbuu ni dandeessan jechuudha. Yoo seenaa sahabootaa barattan, yoo dubbistan hayaatii keessaniif illee fakkeenya isiniif ta'an jechuu isaan. Jarri darban sun yeroo kan kee waan hin taane irratti qisaastee hanga dabarsitu seenaa sahabootaa dubbisii baradhu. Fakkeenyaaf ani akka ishii osoon tahee yaa rabbi akka ishii na godhi kan jedhu dubartoota ammaa kana keessaa obboleettii tiyya takkanii jirti. Yeroo baay'ee du'aa'iin godha, yeroo barumsa isheetii hordofu jechuudha. Ishees hudaa shaafii baay'een jaaladha, baay'een kabaja. Ishiin anaaf fakkeenya tiyya. Rabbi anas hunda keessanis akka isheen haa taasisu. Isheerraayis rabbiin hojii ishee gaggaarii irraa haa qeebalu. Duba barumsa hedduu nuuf dabarsaa jirtu obboleeyyantii. Islaamummaa keessatti dubartiin qooda guddaa qabdi. Diin islaamaatillee barsiisuu ni dandeessi. Wanni dubatti ishii harkisu takka hin jiru. Anaa fi atiin tun har'a eessa jirra? Bakka taphaa jirra, bakka hin taane irratti jirra. Yeroo keenya akkasumatti dabarsaatiin jirra. Diin islaamaatiif maal godheen jira kan jedhu garuu of gaafachuun hundi keenya dirqama nurratti of gaafachuun. Har'a maal kaaheen jira? Addunyaa tanarraa boru boqochuufan jira. Namni maaliin na yaadata? Waan khayrii takka ummataaf kaaheetiin jira? Na'am, ani dubartii ta'uu kiyyaaf ittiin boona. Keessaafuu dubartii islaamaa tan duniyaa fi aakiraatti kabajamte. Atis akkas akka jettu hawwiin kan kennan beeka. Akkas ta'uudhaaf ammoo barachuun isinirratti dirqama. Waan barattan sana ammoo hojiin agarsiisuun isinirratti dirqama. Barsiisaa. Barattanii hin taa'inaa. Beekumsa fudhattanii akkasumatti hin dhangalaasinaa. Ummataaf dabarsaa, wal kakaasaa khayrii irratti. Tarabbiin Qur'aana keessatti suuraa guutuun maqaa waliigalaatiin buuse suuratun nisaa, suuraa dubartii jechuudhaan Rabbiin barnu kabaja. Ammallee maqaa dubartii tan seenaa dabarsite nuuf buuse suuratul Mariyaam akka hudaa shaafii nuuf keessatti Rabbi irra haa jaalatuuti. Islaamummaa keessatti dubartiin qooda guddaa qabdi duba. Tan dhiigni kiyya yeroo duraatiif gad naqame ani dubartiidha, ani Sumayyaadha, ani Aishaadha, ani Nusaybaadha. Fakkeenya isaanii ta'uudha qabna. Gama hedduudhaan barumsa argachaatiin jirra. Waan baranne kan ammoo hojiirra oolchuun dirqama keenya. Sinittiin dheerassuu namoonni yeroo baay'ee waan hin taane irratti wal kakaasaatii jirra. Kan baratellee akka nama hin barannee tahaa jira. Kanaaf rabbiin nu haa tiksu. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ilmi namaa kisaaraa keessa jira nuun jedha. Warra toltuu waliif dhaame malee, warra yoo musiibaan buute sabrii waliif dhaame malee, warra haqa waliif dhaame malee kan kisaaraa keessa jira jedha. Kanaaf warra kisaara irraa rabbi nu taasisini, toltuu waliif haa dhaamnu, sabrii waliif haa dhaamnu insha Allah. Yeroo ammaa kana ammoo namoonni YouTube chaanaalii banachaatiin jirtanii banachuun gaariidha.
garuu fuula yuutuubii keessanii irratti maal maxxansitan, hojii maalii qabatanii dhuftanii jirtan, hojii khayriiti moo hojii sharriiti, kan karaa jannataa isin geessu moo kan karaa azaabaa isin geessu? Biliyyan imaanaa asirratti rabbi subhaanahu wa ta'ala namoota hedduu fattanaatii jira duba. yuutuubiin kun ikhlaasa nama keessaa nama jalaa bachisiisa. Hojii kan kee keessatti ikhlaasa si jalaa bachisiisa yoo of eeggatteen alatti. Sirriitti of eeggannoo nama barbaachisa. Sirriitti ikhlaasa nama barbaachisa. YouTube chaanaalii kanarratti fitnaa hedduudha yuutuubiin kun. Kanaaf of eeggadhaa obboleeyyan kiyya. Piraaktisii moo piraankii jettanii waan adda addaa viidiyoo adda addaa fuutanii kukkuttanii jaarsaa fi jaartii addaan baaftanii akkasuma obboleessaa fi obboleessa addaan baaftanii hiriyaa fi hiriyaa addaan baaftanii wanta akkanaa kana kan poostii gootan yoo ta'e wallaahi rabbii keessan sodaachuun isin irratti jira. Rabbii keessan sodaadhaa. Maallaqni akkanaan dhufu tokkoffaa barakaa isiniif hin qabu, lammaffaa halaalan miti, sadaffaan ammoo sadaqaadhaaf illee siif hin ta'u. Viidiyoon isin gadhiiftan kun hanga guyyaan qiyaamaa isiniif teessi. Gadi lafaan haquu hoo ofii keetii haqxe malee gadi teessi jechuudha. Sharris ta'e, khayriis ta'e akkasumatti siif heddummataa teessi duba. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa tokkoffaa islaamummaa keessatti piraankiin hin jirtu. Soba wal barsiisaan jedhu rabbiin. Piraankii kana eessaa barattan? Yahudoota irraa barattan? Kaafiroota irraa barattan? Eenyuun nuuf dabarse piraankii? Rasuula rabbii irraa barattanii, sahaboota irraa barattanii, mutaabi'oota irraa barattanii, ulamaa'oota irraa barattanii hin baranne. Waan jarri kun hin hojjenne nuti maaliif hojjennare? Maqaan keenya musliima. Maaliif karaa yahudootaa qabanna? Amantiin teenya soba nuun barsiistu dhugaa wal barsiisaa. Isin maqaan keessa musliima akka musliimaatti ideemaa isiniin jedha inshaallah. Kun gorsa kiyya kan obbolummaa.